Akkam jirtu guys, nagaa keessanii nagaan koo bakka jirtan maratti isin haa ga'u jechaa guyyaa irraa kana immoo mata duree barumsaa kan biraatiin deebii dhufeen jira. Guyyaa irraa kana immoo Microsoft Excel keessatti daataa keenya akkamitti lakkaa'uu akka dandeenyu isin agarsiisa jechuudha. Yookiis immoo kaawuntii gochuu akkamitti akka dandeenyu kan wajjin ilaallu ta'a. Kanaaf mata muraatti nu wajjin turaa jenna. Kana gochuufis daataa haala kanaan qopheeffannee qabna akka fakkeenyaatti. Daataa kana keessatti akkamittiin daataa kana keessaatii wantoota jiran adda baafachuu dandeenya, adda baasnee lakkaa'uu dandeenya kan jedhu wajjin ilaallaa. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf nama 15tu jira as keessa, daataa nama 15tu jira. Daataa kana keessaatii dhiira meeqatu as keessa jira, dhalaa meeqatu as keessa jira kan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo gara gadiittis immoo wanna kan biraa kan ilaallu ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Namoonni umuriin isaanii 49 gadi ta'e nama meeqatu jira jennee in ilaalla jechuudha. Kanaaf asumaan chaanaalii keenyaaf haaraa warri taatan sabiskiraayib nu godhaa, laayikii nu godhaa jennaa. Namoota hin fayyada jettanii yaaddaniif immoo sheer gochuun dagatinaa isiniin jedha. So as keessaa daataan namoota 15 jira. Kun ijaan ilaallee lakkaa'uu dandeenya. Garuu osoo daataan kun hedduu ta'e namoonni as keessa jiran kun yookiis daataan namootaa kun osoo hedduu ta'e haala salphaadhaan lakkoofnee bira ga'uun nutti cimuu danda'a jechuudha. Ija dhukkubsina fayyumaa yeroo keenya gubnaa. Amma garuu isa sana hambisuudhaaf akkamittiin haala salphaa ta'een daataa as keessa jiru kana tokkoon seelii kana keessa jiru daataa jiru kana akkamitti lakkaa'uu akka dandeenyuun isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf egaa asitti baay'ina waliigalaatii baay'ina daataa keenyaa adda baafachuu kan barbaannu yoo ta'e akka fakkeenyaatti dhiira meeqaaf dhalaa meeqatu jira daataa koo keessa jennee adda baafachuu kan barbaannu yoo ta'e haala kanaan erga qopheeffannee booddee dhiira kan jiru jalatti baay'ina dhiiraa argachuuf walqixa jennaa. Kana booddee f of x kun as jirti kana keessa tuqannaa. Kana booddee count f kan jettu kana hin filannaa jechuudha. Yoo as keessaa kan dhabdan kana keessaa yoo dhabdan asitti barreessitanii go yoo jettaniin isinii fida. Walqixa erga jettanii booddee reenji bakka jettu kana keessatti nama tokkoffaarraa kaastanii yookiis daataa keessa nama tokkoffaarraa kaastanii aga nama xumuraatti hin filattu jechuudha. Isa booddee erga kana filattanii booddee kiraateriyaa kan jiru kana keessatti maal jettu jechuudha. Qubee emmiin godhadhamman dhiiran barbaade waan ta'eef qubee emmiin kaa'adhaa. Kana jechuun maal jechuudha? Daataa koo kana keessatti qubee emmii dhiiraaf hin kennee jira. Yookiis immoo dhiiraaf emmiin kaa'ee waan hin jiruuf asittis emmiin kaa'adhaa jechuudha. Kanaaf wanta asitti barreeffattan yoo dhiira jettanii barreessitan asittis dhiira jettanii barreessuu qabdu jechuudha. As keessatti jeendar bakka jiru kana keessatti dhiira bakka emmii kana dhiira jettanii yoo barreeffattan ta'e kiraateriyaa kan jettu kana keessattis dhiira jettaniiti kan isin kaa'attanii. Isa booddee okay jenne baanaa. Dhiira 9tu jiraa nuun jedhe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jechuudha. Kanaaf dhiira 9 sirriitti nu hojjeteera jechuudha. Amma immoo kan dhalaa argachuudhaaf haaluma kanaan walqixa erga jettanii booddee f of x dhuftu count f filattu. Kana booddee ammas nama tokkoffaarraa saala isaanii jala deemnee yookiis jenderii isaanii jala deemnee filannaa jechuudha. Jenderiidhaan lakkaa jirra waan ta'eef. Erga akka gootanii booddee yoo barbaaddan kiraateriyaa kana keessatti f jechuu dandeessu. Maaliif asitti f waan hin fayyadameef asitti kiraateriyaa kana keessatti f jechuu ni dandeessu. Garuu qoodduu jedheen mallattoo waraabbiin kaa'aa. Isa booddee f godhaa. Mallattoo waraabbiin godhaa. Inter yeroon godhu kallattiiwwan baay'ina f as keessa jiruun haala kaa'eeraa jechuudha. 1 2 3 4 5 6 jechuudha. Isinis 6 naan jedhee kanaafuu sirriidha jechuudha. Haalli ittiin hojjedhe maal jechuu barbaadeeni asitti f fi emmiin kun garuu maalidha? Waan isin asitti keessantuu foormulaa keessa yeroo dhattanii geessitanis waan asitti geessitan achitti dhattanii geessitu jechuudha. Kanaaf dhiira 9 fi dhalaa 6 daataa koo keessaa nan qaba jechuudha. Ida'ama hojjechuudhaaf immoo maal gootu? Ida'ama waliigalaa argachuudhaaf saam kan jettu hin filattu jechuudha. As keessaatii walqixa erga jettanii booddee f of x dhuftu. Isa booddee saam kan jettu jirti kunooti ishee filattanii baatu. Ishee filattanii maal gootu? K jalaatii K5dhaa fi L5 walitti daa'arra waan ta'eef kunoo kana lamaan walitti daa'arra waan ta'eef kallattiimaan dhiifamaa al tokko asitti walqixa jenna daa'ama argachuu fi kana booddee
f of x keessaatii saamii kan jettu filanneerra. Kana booddee k5 dhaa fi l5 walitti daana waan ta'eef kanuma select godhannaa jechuudha kana lamaan. Kana booddee okay jenna. Kana booddee meeqa nu dhufee 15 nu dhufeera. Asis 15 waan ta'eef dhiira 9 fi dhalaan 6 walitti 15 nu dhufeera jechuudha. Kanaaf haala kanaan daataa qabdan kun dhiiraaf dhala qofa osoo hin taane wantoota adda addaas ta'uu danda'a. Wantoota adda addaa akka inni isin lakkaa'u haala kanaan gochuu dandeessu jechuudha yookiis haala kanaan lakkaa'uu ni dandeessu jechuudha. Asitti immoo bifa gara biraatiin jira. Inni immoo maayinni odeeffannoo waliigalaa jira. Umuriitu jira. Umuriin asii kun eeji jira. Umuriitu jira. Saalatu jira jechuudha. Kanaaf umuriin isaanii 49 fi sanaa gadi warra ta'e kophaatti dhiira meeqatu jira? Dhalaa meeqatu jira? 50 hanga 70 gidduu kan jiran dhiira meeqatu jira? Dhalaa meeqatu jira? Daataa koo kana keessa jechuudha. Isa akka inni lakkaa'uun godhaa na hordofaa misas. Kana gochuufis maal gootu 49 fi sanaa gadi namoota umuriin isaanii 49 fi sanaa gadi dhiira ta'an argachuudhaaf walqixa jettu. Isa booddee f of x kan jettu kana keessa dhufnaa. Jalqaba count f filannee amma immoo count fs kan jedhu kana filannaa. Yoo dhabdan asitti barreeffattu goo'ettuun isinii fida. Okay, erga jennee booddee asii nama tokkoffaarraa kaasnee hanga nama xumuraatti selektii hin godhanna jechuudha yookiis diraagii goona jechuudha. Kana booddee qoodduu erga gootanii booddee mallattoo waraabbii gootu qubee emmii kaa'attu jechuudha. Mallattoo waraabbiitiin xumura irratti mallattoo waraabbiiti kuni. Erga akkas gootanii booddee kiraateriyaa kan jedhu kana keessatti nama umurii nama jalqabarra jiruuti haga nama xumurarra jiruutti keessuuf jechuudha. Haga nama xumurarra jiruutti kaa'eeraa fanammanii. Kana booddee kiiboordirraa qoodduu mallattoo waraabbii. Kana booddee leezaan or equals to wantichi leezaan or equals to 49. Kana booddee erga kana gootanii booddee mallattoo waraabbii gootu. Okay, yeroon jedhu nama furedhe. Dhiirri umuriin isaa 49 gadi ta'e nama furidhaa jedhee yoo lakkoofne ilaallee dhiira tokko 49 gadi waan ta'eef 2 14 waan ta'eef 2 4 nama afur jechuudha. Kanaaf daataa koo kana keessaatii umuriin isaanii 49 gadi kan ta'e dhiirri nama afur ta'uu isaati jechuudha. Akkasumas kan fiimeelii hojjechuu dandeenya. Walqixa erga jettanii booddee asiitii dhuftanii count fs. Okay. Kana booddee ammasii kana hin filanna jechuudha saala isaanii. Erga isa gootanii booddee qoodduu mallattoo waraabbii f erga akkas goonee booddee mallattoo waraabbiitiin xumurraa jechuudha asitti. Erga akkas goonee booddee kiraateriyaa kan jedhu kana keessatti deebinee eeji isaanii filannaa jechuudha. Eeji isaanii filannaa. Eeji isaanii hin filanna jechuudha. Asii kaanee haga xumura daataa keenyaatti erga eeji isaanii filannee booddee ammasii qoodduu mallattoo waraabbii. Amma immoo maalidhaa? Okay. Ammas isuma ammaa leezaan or equals to 49 mallattoo waraabbii. Kana booddee okeettu yookiis inter jettu kiiboordii keessan irraa jechuudha. Erga akkas goonee booddee amma gaa akkas erga goonee booddee yoo daataa keenya lakkoofne fiimeliin yookiis immoo dubarri umuriin ishee 49 gadi ta'e nama tokkodhaan hojjechaa jira. Tokko sirriidha. Nama tokkodha jechuudha. 49 gadi kan ta'e umuriin ishee 49 gadi kan ta'e nama tokkittiidha jechuudha. Akkuma ammas keessaatti lakkoofne ilaallee nama tokkittiidha. So haaluma kanaan kan warra kanaas hojjennaa jechuudha. 50 hanga 70 gidduu kan jiran walqixa erga jennee booddee
asitti dhufnee kaawuntiffis hin fudhannaa. Erga kana fudhannee booddee jenderii selektii goonaa jechuudha. Jenderii erga selektii gootanii booddee qoodduu mallattoo waraabbii godhattu. Kana booddee emmii gootu. Emmii maaliifan gochaa jira? Jenderiin koo emmiidhaan waanan bakka buuseef, dhiira emmiidhaan waanan bakka buuseefidha. Isin garuu waan achitti bakka buustan kaa'attu jechuudha. Kiraateriyaa kan jedhu kana keessatti immoo umurii isaanii filadhaa jechuudha. Umurii isaanii kan argan filadhee booddee qoodduun jedhama immoo mallattoo waraabbii godheen meeqaama meeqaati jedha. 50 hanga 70ti. Kanaafiyyuu 50 hanga 70 jechuun greater than or equals to 50 jedheen mallattoo waraabbii godhaa jechuudha. Achuma irratti utuu hin bahin yoo barbaade qoodduu godheen deebiin ammas nan filadhaa jechuudha kana. Umurii kana ammas deebiin filadhaa. Erga filattanii booddee immoo qoodduu jettanii 50 fi sanaa ol jennerra waan ta'eef amma immoo hin daangessinaa jechuudha. Limiitii goonaa. Kana gochuudhaaf mallattoo waraabbii erga gootanii booddee less than or equals to 70 jennee mallattoo waraabbii goonee okay jenna. Kana booddee maaliif 50 ka'a hanga 70tti. Reenjiin keenya 50 gadi ta'uu hin qabu, 70 ol immoo ta'uu hin qabu. Kana gidduudha jechuudha. Amma egaa yeroo lakkoofnu namooti dhiironni umuriin isaanii 50 hanga 70 gidduu ta'an nama 4dha. Dhiironni umuriin isaanii 50 hanga 70 gidduu ta'an nama 4dha jedha. 50 hanga 70 gidduu tokko 56 waan ta'eef 2 2 3 3 3 4 nama 4 jechuudha. Haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kan dubaraas walqixa erga jennee booddee haaluma wal fakkaataadhaan hojjennaa. Asii kaanee selektii goonaa. Isa booddee yoo barbaaddan foormulaa asitti geeshine kana, foormulaa isa gara olitti geeshine kana maal gochuu dandeenya? Yoo barbaanne haaluma salphaadhaan hojjechuudhaaf kana koppii godhanna. Isinii galee haalli isaa tokkuma waan ta'eef kana erga koppii godhannee booddee asitti dhufnee maal goonaa? Peestii gochuu dandeenya jechuudha. Isa booddee maal qofa jijjiirraa? M kan jettu kana qofa asii jijjiirra. Haaraan hojjennu yoo jenne jechuudha. Enter yeroo jennuun tokko nu fideera jechuudha. Tokko nu fide. Kanaaf dubartiin 50 hanga 70 gidduu jirtu nama tokkittiidha. Haa ilaallu. Tokko nama tokkittiidha jechuudha. Kanaaf haala kanaan lakkaa'uu dandeenya. Akkasumas 70 ol kan jedhus haaluma ammaatiin hojjechuu dandeessu. Walqixa erga jettanii booddee asii dhuftanii kan erga filannee booddee jenderii isaanii selektii goonaa. Erga sana selektii godhannee booddee qoodduu goonee mallattoo waraabbii goonaa. Mallattoo waraabbii erga gootanii booddee emmii godhattu. Deebitanii mallattoo waraabbiitiin cuftu. Isa booddee kiraateriyaa kan jedhu kana keessa umurii isaanii selektii goonaa jechuudha. Umurii isaanii erga selektii goonee booddee qoodduu mallattoo waraabbii meeqaa oli jedhaa? 70 olii waan jedhuuf greater than 70 jennee okay jettu jechuudha. Isa booddee nama tokko jedhamas namni umuriin isaa 70 ol ta'e dhiira tokkotu jira jedha. Namni umuriin isaa 70 ol ta'e dhiira tokkotu jira jedha. Kana booddee kan dubaraafis koodii mammaa kanarra deebinee barreessuurra kanuma deebinee koppii goonaa jechuudha. Kanuma deebitanii koppii godhachuu dandeessu. Koppii goonee asitti immoo erga sirra kilikii goonee booddee as dhufnee asitti peestii gootu jechuudha. Asitti amma maal qofa jijjiirraa?
M kan jedhu qofa gara F'itti akka inni nu jijjiiru. Inni sun dhiiraaf waan hojjetameef F jennaa jechuudha. Interii gaafa goonu haala salphaadhaan lakkaa'uu dandeenya jirra jechuudha. As keessa daataa kana keessa dhiira meeqaaf dhalaan meeqa akka jiru, idaamni isaanii meeqa akka ta'e hojjennee jirra. Akkasumas odeeffannoo waliigalaa keessatti immoo namoota kana keessaatii umuriin isaanii 49 fi sanaa gadi warra ta'e dhiira meeqatu jira, dhalaa meeqatu jira kan jedhu adda baasuu dandeenya jirra. 70 hanga 74 gidduu dhiira meeqatu jira, dhalaa meeqatu jira. Akkasumas 70dhaaf sanaa ol namoonni ta'an dhiira meeqadha, dhalaa meeqadha kan jedhu hojjennee jirra jechuudha. Haala kana yoo ilaaltan 4 fi 4, 8, 1, 9, 1 fi 1, 2, 2 fi 4, 6. Kanaaf idaamni isaa meeqa nu dhufeera? 15. Haala kanaan daataa Excelii keessatti lakkaa'uu dandeenya jechuudha. Galatoomaa jechaa